Wantootni shanan armaan gadii kunniin sooma keenya hin balleessanii. Namootni hedduun sooma keenya balleessu jedhaniitiin yeroo baay'ee gaafatu akkasuma yeroo baay'ee jeeqamaa jiru, cinqamaa jiru. Viidiyoo kana isaanii dabarsaatiin inshallah ajrii Ramadaana kana keessa jiru wajjin argannu. Tokkoffaan ancuufa. Ancuufni sooma keenya hin balleessu, liqimsuu dandeenya jechuudha, rakkoo hin qabu. Lammaffaan janaabaadha. Namni tokko osoo rafee guyyaa Ramadaanaa keessa osoo rafeetiin janaabaan osoo kan itti dhufu ta'ee soomni isaa hin badu. Inni sadaffaan nama tokko halkan ka janaabe. Fajrii dura yookaan obboroo dura janaabe osoo qaama hin dhiqatiin sa'aatiin maalii seenee sa'aatiin soomaa seenee jechuun azaanni azaaname. Namni tokko osoo azaana boodallee qaama ka dhiqatuuti janaabaan achi durallee osoo itti dhufee ka jiruuti janaabaadhaan osoo ka bariisifatuuti rakkoo hin qabu, soomni isaa hin baduu jechuudha. Akkasuma dubartootni dhiigni marsaa laguu itti dhufee osoo fajrii hin bahin yookaan osoo hin azaanamin dura osoo qulqullooftu ta'e qaama isii osoo hin dhiqatiin nyaata isii nyaattee waan barbaachisu godhattee osoo azaana booda ka qaama isiillee ka dhiqattuuti rakkoo hin qabu, sooma guyyaa sanii garuu ni soomti jechuudha. Isa kana inni arfaffaan qaama dhiqachuudha. Qaama sa'aatii barbaanne dhiqatuu dandeenya. Sa'aatii booda ta'ee, asrii booda ta'ee, ganama ta'ee yeroo barbaannetti qaama keenya dhiqachuu dandeenya. Sa'aatii akkanaa ni dhorkama, sa'aatii akkanaa ni dhorkama wanti jedhu hin jiru. Inni shanaffaa fi inni xumuraa rigaa yookaan siwaaka fayyadamu. Sa'aatii kamuu rigaa yookaan siwaaka fayyadamuu dandeenya. Osoo dhiigni kan dhiigullee ta'ee soomni keenya hin badu, garuu dhiiga san ol seensisuu hin qabnu, gadi baasuu qabna jechuudha. Soomni keenya kabaduu danda'u yoo dhiigni bahe keessatti gadi tare malee gara alaatti yoo tufame rakkoo hin qabu, soomni keenya hin badu. Wantootni kunniin sooma keenya hin balleessanii. Wallahu ta'ala a'laa wa a'lam.